Nagaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oromoo Istuudenti arras irra deebuudhaan barnoota keenya histirii kutaa saglaffaadhaa yuunitii torbaffaa paartii lammaffaa qabannee dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya gamanuma gaa viidiyoo laakshir gochuu hin takkitinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalii keenyaatiif haaraa taatan chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guutuutti asirraa argachuu dandeessanii jecha warreen maatii chaayinaalii keenyatti hin dabalamin ammoo barumsi kallattiidhaan isin bira hin ga'u waan ta'eef subscribe gochuudhaan yaada keessan akkuma komentii jalatti ammas naaf barreessu jirtan ganaas naaf barreessaa isiniin jecha hanga dandeettiitti isin biraan jira. Hadira ammoo viidiyoo like gochuun jalqabaan isiniin jechuudha. Kanaaf gartee arra paartii lammaffaa relationship between gartee the Christian Highland Kingdoms and the Sultanates of Adals in 1520 up to the 1559 jennaani jechuudha. Kana jechuun this is the one event kunis garte the event of exist in the 16th centuries around the Horn of Africa, all of the Horn of Africa kanarratti guutummaan guutuu danga Horn of Africa kanarratti hanga garte the Great Islamic Empire jaaramu islaamni garte empire guddichi islama garte Ahmad Gran yookaan gartee Imam Ahmad ibn Ibrahim Al-Ghazi nama jennuun saniin jaaramutti gartee taatee yookaan eventii guddaa ta'edha. Kunis sadii jira jenne taateen sadii takkaffaan the Oromo Population Movement dha jenne lamaffaan the conflict between Christian Highland Kingdoms and Sultanates of Adal jenne eventii jaarraa kudha sadaffaa kudha jaffaa keessatti gurguddoon takka ammaas maali jenne the encroachments of Ottoman Turkish gartee Ottoman Turkiin qabachuu eeysa yookaan Red Sea qabachuudha. Kana keessaa tokkomma maal jechuudha relationship between Christian Highland Kingdoms kan jiru kana laallaa jechuudha. Kun early the beginning of the Imam Ahmad to come to the power bara kudha shan diidamii dhufe asin ammoo the death of the Galaudius jennaan jechuudha. Asin jechuudha. Kanaaf gartee the primary source of the conflict among the peoples and the state of the Ethiopia and the Horn of Africa was the desire to monopolizing long distance trade. Jaalala gartee source yookaan gartee maddi yookaan conflictii kana kan jalqaba primary source conflictii kana fide yookaan gartee sultaanat adalii fi gartee mootummaa kiristaanaa Itoophiyaa jidduu wanni fide maali trade route yookaan karaa daldalaati control godhachuu barbaadu yookaan karaa daldalaa san dhuunfachuu fi gibira achirraa guurrachuudha. Desire monopolize dhuunfachuu barbaadudha karaa daldalaa. Long distance trade is one of the sources dha gartee trade was a source of great wealth dha. Qabeenyi gartee daldalli karaa dheeraadha yookaan madda qabeenya guddaati yookaan great wealth qabeenyi guddaan akka argamu eessarraa jechuudha. Yeroo sanitti daldalarraa it is also served the linkage amount gartee linkage yookaan walitti hidhaadha yookaan among the peoples of the Ethiopians gartee karaan daldalaa dheeraa kun gartee linkage dha. Hogguuniif jennu gartee connect yookaan gartee gartee hogguuniif fi sabaa fi sablammoota jechuudha. Bakka walumaan galatti namoota hunda kan hirmaatanii fi kan gartee participated in the gartee long distance trade keessatti warreen hirmaannaa qaban laalama warreen hirmaannaa qaban gartee hunda isaanii connected wal qunnamsiisa. Kana jechuun connected wal qunnamsiisa interdependent of religious, interdependent of the cultural, akkasumatti gartee adapting akkasumatti religious wantoota adda addaa amantaa fudhachuu waliin maka jechuudha. Karumaa gabaabaa jechuudha. Kanaaf daldalli karaa dheeraadha hawaasa Itoophiyaa walitti maka. The desires of the Ethiopians gartee the desires of territorial expansion was also the another source of the rival among the peoples and the state of the Ethiopian region jechuudha. Kanaaf gartee lammaffaa wanni jirummaas maali daangaa babal'ifannaadha. Territorial expansioniin another source yookaan rivalii dorgommii fi gartee konfliktii poopilii ummataa fi isteetota Itoophiyaa keessa jiran keessaa tokko maal jenne tireedii lammaffaan ammoo territorial expansion daangaa babal'ifachuudhaatiitu waliin bu'iinsa fide. Therefore the desires of the monopoly dhuunfachuu barbaaduun jechuudha. Long distance trade yookaan karaa daldalaa jechuudha. Territorial expansion improved the because source of the interstate conflicting yookaan conflicting biyya keessaa karaa daldalaatii fi daangaa babal'ifachuu irratti walitti bu'aa turan. The rivals of the long distance trade cause of the competition struggles for the control over the trade routes between the Christian Highland Kingdoms and the Muslim principalities. Kana jechuun gartee rivalii yookaan dorgommiin uumame. Gartee eenyu gidduutti jechuudha dorgommiin daldalaa kan uumame gartee raggilii fide yookaan warraaqsa yookaan qabsoo fide eenyuuf jechuudha karaa daldalaa irratti jechuudha. Mootummaa kiristaanaatii fi uummata musliimaa jidduutti karaan daldalaa irratti dorgommiin ka'uun koosii yookaan kompetiishinii dorgommii wal gartee wal qabuu wal dhaansoo
jaarraa kudha sadaffaa fi hanga jaarraa kudha jaatti ama dhibba sadiif wal lolaa turan jechuudha Itoophiyaa keessatti. This is was followed by the seriously war si fide mas waraana dhaabbataadha fide seriously war waraana gartee fide jechuudha. Akkasumatti and the wars of the religious supremacy of the historical of account of the Christian Muslims and the gartee akkasumatti galtee credits gartee wantoonni inni fide waraanaa fi religious supremacy yookaan olaantummaa amantaa kiristaanaatii fi muslimaa gartee waliin makamoo jechuudha. Waa hilizee gartee akkasumatti gartee administrations of exploration fide bulchinsaa fi yookaan gartee qorannaa yookaan gartee prehistory and the military monopolize possibly religious proved ideological justification for the war si fida fide yookaan gartee monopoly yookaan waraanaan dhuunfachuu fi gartee akkasumatti waraana military monopolize possibly waraanaan iddoo tokko dhuunfachuu wallolanii jechuudha. Proved yookaan ideological justification waraanaa irratti hirmaachuu jechuudha. Yeroo hunda waraanaan conflictii keessa ture jechuudha. However the interest of the controlling maal barbaachuuf jecha waraana kana keessa kufanii yookaan waraana kana keessatti akka malatti gartee irratti hirmaatanii it is heart of the conflict code of the 2th century laal gartee. However the interest yookaan fadhiin gartee control trade route karaa daldalaa qabachuu kun waggaawwan gartee xiqqaatu yookaan gartee 2th century ama dhibba lamaaf conflictii cimaa uumee jira jaarraa lamaaf jechuudha. Kanaaf the wars of the claimed in the years of the bara 1529tti hanga gartee bara 1543 jechuudha. Bara 1529 jechuudha. The early campaigns of the Imam Ahmad kan jennuuni asin ammoo after the days of Imam Ahmad in the bara kana du'e jechuudha. In the battle of Zawat of Waynade gabi kan jennuunitti du'e jechuudha. Hanga gartee bara kanaatti 1529 gartee bara 1529 hanga bara 1543tti kaampaanii isaati yeroo inni gartee baay'ee waraana irratti gaggeessaa ture mootummaa kiristaanaa irratti jechuudha. Imaamu Ahmad ibnu Ibrahim jechuudha bulchaa ture. Kanaaf the beginning of the Ila trade routes was under of the control Muslim sultanates is mainly Ifat yaa gartee maal jechuudha. In the beginning of the Zayla trade route karaa jalqaba yookaan gartee Zayla trade route yookaan daldala karaa Zayla kan dhuunfatee jiru yookaan kan to'atee jiru Ifat mootummaa Ifat kan gartee sultaana Ifat yennuun kanaatiitu dhuunfatee jira. Bara 1332 Ifat soos defeated Christian Island kingdomiin amma bara 1332 isii tana ni moote gartee independence yookaan gartee olaantummaa isiidhaa if danda'u isii bilisummaa isii ni moote. Monopolizing over the trade route went to the Amdatsiyoon namtichi jennuun kun kan gartee most expansions of the medieval king kan jenneen sun inni kun monopolize godheetiiti karaa daldalaa irraa furate to regain that independent and the control the ila trade routes haqa den the second this and the saada den is retreated of the Harar gartee Pilato and the set up of new Muslims resisting base in the late 14th century. Kana jechuun bara it's regime gartee deeffachuudhaaf jechuudha. Waan independentii yookaan olaantummaa yookaan bilisummaa isaanii and the controlling the ila trade route karaa daldalaa dhuunfachuudhaaf gartee Amdatsiyoon moonaan haqaddiin sassagandii fi mootichi amma Sa'adaddiin jennuun kun retreated Hararit duraa deeman ifaatti gartee Shawaan Pilaatoo karaa keessa jirti waan taateef isaan ammoo Harar Pilaatoo duraa deeman and the set up of new Muslim leadership dhaaban adaltan jennuun san dhaabanii jechuudha. Jaarraa 14ffaa keessatti warri gartee wal saamaarooliidha jechuudha. Akkuma paartii dabre keessatti waliin laallate jechuudha. Kanaaf as a prelude and this conflict is among the Muslim sultanates is internal strife or corruptions and the gartee anarchy where is intensified and new leadership was urgently called for. Ya kana jechuun gartee maal ta'an yookaan konfliktiin kun hogguun musliimoonni internal strife akka uumamu corruptioniin yookaan gartee malaamaltummaa adda addaatu anarchii ture taasifama yookaan intensified was leader yookaan haariya nama isaan qabatu wajjin jechuudha. Hogguunii fi gartee biyya takka qabattee waraana keetiin ni saamtaa corruption wantoota adda addaa irratti goota kanaaf gartee saamiinsa akkanaa kanaatu isaan irra mudate. Such leaders comes to the Imam Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazidha. Tokkoffaan gartee kan isaan kun musliimoota sultaanota keessaa gara kan ammoo gizee this is conflict among the Muslim sultaanota keessaa gartee tokko kan gartee warra kiristaanaa irratti godhee
akkasumatti gartee internal istrifii kan itti ta'ee ture corruption adda addaatiif enarchi godhee ture eenyu jechuudha Imaamu Ahmad ibn Ibrahim kana gartee the origins of Imaamu Ahmad jiraataa yookaan originiin yookaan beeziin isaa warra isaati also named of the left hand nama harka bitaa jechuudha bar yookaan maal jechuudha obscure yookaan nama harka bitaachaa jechuudha maqaan isaa afaan Amaaranyaatiin Ahmad Giraany yogguu jenneen jechuudha Giraany yogguu jaaniin jechuudha inni immoo Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi this is normal name isaati jechuudha kun he was born of the Hubet bika jennanii dhalate in the between the Dirdaa of Jijjiga jidduu bika jaamtutti jechuudha and raised by his devout Muslims kin in one of the oasis on the routes the Zeilaa jennaan jechuudha. Kana jechuun bar inni nama gartee raayisid yookaan gartee divootii yookaan falmii yookaan of kennu jechuudha. Musliimummaa keessaa warra musliimummaa keessaa gartee kan baay'ee karaa daldalaa dhuunfachuu yookaan Zeilaa tireed ruutii irra dhuunfachuudhaatti kan gartee hirmaannaa guddaa taasisee yookaan gartee impaayira guddaa yookaan gartee Islaamaa Hornoof Afrikaa irratti ijaara nama jedha jechuudha. Inni after the Imam Ahmad come to the powers at the battle gartee laal where not is justify fighting the control of the long distance trade routes going to the Seroz Zeila, but it's mainly because there was a demographic pressures among the Afar, Somali pastoralists pushing the two approaches, Harar and the Christian kingdom. After the Ahmad Garte, Imam Ahmad ibn Ibrahim come to the power, Egagara Ango Tirufe, the battles were not justified, not fight, Garte, Echibo, fighting Garte, long distance trade, Euro, Kaladar Drat, Euro, Itefofe, is going to not just fight gartee yeroo sanitti wanti jiru jechuudha fighting yookaan walitti bu'uun to control godhuu irratti long distance trade irratti jechuudha trade route irratti going through the Zeila trade route irratti yookaan yeroo sanitti fighting jiru gunni dhufu sana but ta'ullee mainly because there was demographic pressures to jira among the Farsi and the Somali maaltu jira jechuudha yeroo sanitti loluu hin dandeenye yeroo garaan godhu sanitti jalqaba loluu hin dandeenye Imam Ahmad baraana hanga dhufee amma fakkeenyaaf 1520 dhufee miti 1520 sanitti loluu hin dandeenye eegas booda waggaa torba ta'eeti 1520 fi 7 20 fi 9 30 fi 2 35 itti guutuu xumuree jechuudha achirraa ka'e waggaa torba guutuu hitaa'e jechuudha maaltu jira waan taateef sababaa demographic yookaan gartee preejerii jira ifumaafuu eessa gidduutti uummata Affaarii fi uummanni Somaaleetii fi akkasumatti galtee uummanni Harariidha gartee paastoralistii yookaan dheechistoonni yookaan horii dheechifattoonni jechuudha tiksitoonni warreen Somaalee push kan godhanidha Affaarii wal dhiiban isaan kun hundinuutu approaches Harar gartee maal karaaritti isaan kun hundinuu maal barbaadiyaan wali konfliktii keessa jira jarri kun laala amma beeka Affaaris Somaalinis amma Hararis amantaa musliimaa qaba jarri kun sadeen isaan kun konfliktii keessa jira yeroo dheeraa wal lolaa turan isaan kana jalqaba Christian Highland Kingdom-dhaan loluudhaaf isaan kun akka wal hin dhiibne godhuu qaba it is one of the Imam Ahmad's rankabilis achievement of the leadership date gartee nama milkaa'aa yookaan hoogganaa cimaa that is monopolize kan dhuunfate gartee pastoral community yookaan horii dheechifattoota yookaan gartee tiksitoota gartee Affaarii fi Orgobbaa fi Somaalii fi Harar guutummaan guututti kan dhuunfatedha and other to common cause gartee kanaafi yookaan gartee warreen biraallee kan jiran guutummaan isaanii tokkoomsee unify godheetiiti isaan kana gurmuu godhatee jechuudha kota jihaada lollaatee akkana jechuudha kanaa sanuu wanni isaan walalniif waan amantaatii miti tireed ruutii qabachuudha kana isaan walit jaaree isin maal irra walaltan kiristaana firaa dhorkina je'ee akkasitti isaan kana jaarrattee waggaa torbaaf jechuudha eega garaan godhufe akkasitti gartee mootummaa kiristaanaa irratti duule jechuudha he is convinced them not to fight hin lolle jechuudha is among them waliin hin lolina isin fight waliin hin lolina among them waliin hin lolina but to unit tokkoma or expanded to Christian Highland Kingdom babal'ifannaa yookaan mootummaa kiristaanaa kana ofirraa dhorkina tokkoma this was resolve inni kun kan furedha yookaan furmaata yookaan solution kan ta'edha the pressing of the material needs while at the same time keeping Islamic beliefs and the practiced for the interflorations of any alliance religious doctrines jennaan jechuudha kanaaf gartee religious doctrine yookaan gartee barsiifama amantaa irratti islaamummaa gartee dhiibbaa godhachuudhaan inni niidii yookaan wanta ifii barbaadu yookaan maateriaalota isa barbaachisu jechuudha keeping Islamic belief akka islaamni jedhutti yookaan practice from the akka gartee amantaa irratti yookaan religious zeal yookaan religious affinity yookaan dhimma amantaatiif lolchiisuutti isaan walit jaaree jara kana
gurmuu godhatee waliin loleenii jechuudha. Kottaa kanatti mootummaa kiristaanaatii wajjin lollaa jee allaayinsii isaan wajjidduutti uume. Allaayinsiin sun tamaali religious doctoriyaanidha. Laal gartee walii galtee amantaa akka gummanni gartee wal deeggaruuf jechuudha. As a result he was able to gain danda'e gana ability to resultiin isaa kun maal akka inni gartee gartee aidens as imams gartee dandeettii yookaan gartee isaaf fide jechuudha. Akka imaamni gartee mootummaa kiristaanaa irratti yeroo baay'ee aangoon isaa jabaatee isaan irratti loluu danda'u jechuudha. He is consolidated ni cimse his armies waraana isaa to fight ni lole kiristaan kingdamiidhaan ni lole jechuudha. One of the result of unite of the lowland peoples and the Afars, Somali, or Gobba in the Harari, or Oromon case and Oromon Mali, Vero Kratifo, Wallolaji, one that Harari Yaguyanu, Saba, Warra Harari, San Nijatura, Isan Kanatokomse, Wajin, Lolunsa, akka inni aangoo mootummaa kiristaanaa irratti loluu danda'u kan isa taasisedha. Meanwhile, Libna Inglis was enthroned when they was only 11 garte gana Libna Inglis malte aangoo irraa hogguuniif garte inni bara 1529 itti bulbulu itti lolu aangoo irraa ni baqate jechuudha. Only 11 yookaan garte waggaawwan garte ichi booda hoggaa meeqaaf 10 garte kan ture hoggaa 40 inni akkasii du'e 29 irraa kaasee 29 irra lolee miti inni shumburaa qoree irratti hanga 40tti waggaawwan 10 ni baqate jechuudha. Garte baqateetti aangoo irraa bu'ee jiraataa ture. Nevertheless is assisted by the Ildering Ellen and due to the internal conflict of adult Christian states initially retrained its interest and even advanced into the Muslim territory, scoring to a significant victory in the early 16th century. Ya kana jechuun garte mootummaan garte adalidha kun assisted ni argate jechuudha. Ildering Ellen ni argate yookaan Ilder Elleni tan jannuun yookaan gartee tan intala yookaan gartee mootummaa kiristaanaa kana keessatti gumaacha qabdu intala garaa didhaa tan zarayaa qopfuudhe hadiyyaa sultaanatii keessatti lafa kaa'aa jechuudha yoonii fi isiin tun jechuudha tan gartee gumaacha yookaan siyaasa wanta mootummaa Itoophiyaa keessatti gahee guddaa qabdu. Due to the internal conflict alliance and the Christian state is initially retrained, it is interest even advanced into the Muslim territory, scoring significantly victory of early 16th century keessatti kanarraa ka'uudhaan gagarte eegas booda jechuudha. Due to the internal conflict irraa kan ka'e yookaan gartee walitti bu'iinsa gartee keessoo yookaan gartee mootummaa kiristaanaatii fi mootummaan adaliidha retrain interest guddaa uumee ture. Advanced Muslim territory scoring significant. Ummata muslimaatiif gartee daangaa isaanii irratti eegumsaa fi akkasumatti barbaachisummaa guddaa victory akka irratti argatan jaarraa 16ffaa keessatti kan isaan taasisedha. As a result of most Muslims sultanates including adals were tributary Protestant Highland kingdoms. Kanarraa ka'uudhaan gartee mootummaan adal tributary Christian Highland kingdomii tahee ture jechuudha. Mootummaan gartee Islaamaa 11 gartee assisted by the elderly internal conflict adalsi of the Christian Highland kingdomii dha yookaan gartee wal dhabdeen keessoo mootummaa kiristaanaatii fi akkasumatti gartee Queen Ellen yookaan tan jannuun tun mootitti Elleni dha jechuudha. Into the Muslim territory is scoring to significantly victory irratti argatan early gartee 16th century keessatti jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan most Muslim sultanates including adal faan jechuudha were tributary ta'an jechuudha of to the Christian Highland kingdomiidhaaf gartee akka isaan gartee gibira kafalan tahanii jechuudha. However, shortly adals fall to Imam Ahmad armiidhaan gartee adaliin gartee Imam Ahmad armii jalatti kufte. By the Imam Ahmad was strong enough kan ta'e Imam Ahmadiititu aangoo adaliidhaa qabate jechuudha. Yookaan gartee Imam Ahmadiin kun nama cimaa fi militarii gartee confrontation nama gartee yookaan meetii yookaan gartee mala waraanaa irratti cimaa ta'eetitu gartee adal isa jala kufte jechuudha. Bara meeqatti jechuudha? Bara 1520tti aangoo isaanii aangoo adal qabate amma adal irraa keegganaa jechuudha. Eessuun jechuudha Imam Ahmad jechuudha baay'ee daangaasaa balleeffataa jechuudha hanga gartee Riidsiitti Harar yookaan gartee Eastern Lowland irraa ka'ee jechuudha. He refused pay tributary hidide gibira kafalu which is followed by the camp against godhu eegale yookaan irra loluu eegale. Bara 1527tti ilaal garte inni meeqa dhufe 20 dhufee miti waggaa 7 ummatuma naannoo sanii tokkoonfasuu jira jechuudha. Harar Affaarii fi akkasumatti garte ummata Somaalii Orgobbaa wajjin jechuudha.
Kanaaf the Imam armies fighting gartee akkasumatti gartee forcefully and the control of the territorial including Baalii ni qabate lolee jechuudha mootummaa kiristaanaatti gibira kafaluu iddee Daawwaaroo ni qabate Faataagaar ni qabate Sidaamaa ni qabate Hadiyyaa ni qabate Kaambaataa ni qabate akkasumatti kan ta'e kiristaan kingdoms was at risk rakkoo keessa galche yookaan gartee mootummaa kiristaanaa daangaa isaa kana hunda kan inni duraan qabatee jiru kan irraa qabateeti rakkoo keessa galche 1528tti realize to the upcoming to treat yookaan libna dingilii wajjin monopolizing vast force yookaan gartee waraana bal'aa gaggeesse. However, ta'ullee where was a logistic problems that is leadership of the army of the Christian kingdoms failed ni kuffise Libna Dingil adapted coming strengths of the defeated adal force dhaan ni kuffe. Humna adaliin aanyu kufee jechuudha mootummaa kiristaanaa kan bulchu Libna Dingil namtichi jennuun kun ni kuffe. On the other hand gartee gama biraatiin gartee jechuudha gartee intaasistik imams Ahmad armies managed yookaan gartee haala cimaa ta'een hoggane jechuudha. Logistic problems within the small army dhaan jechuudha laal gartee maalirraa small army dha waraanni isaa waraana xiqqaa yookaan gartee waraana Libna Dingilii yogguu wal bira qabne yookaan waraanni mootummaa kiristaanaa xiqqaadha. Maal qaba garuu meetidii yookaan gartee maateriaalota yookaan gartee feera armii gartee gam paaworii qaba yookaan gartee qawweedha qaba. Meeshaawwan waraanaa keessaa maateriaalota gartee eenyutu gargaare Ottoman Turkii kanaatu gaafa san wanta kana qabatee jira yeroo san Yaman kana achirraa Ottoman Turkiidhaan na gargaaraa jeeni yeroo sanitti waraana xiqqaadhaan waraana guddaa Libna Dingil moo'uu danda'e. Imam Siwas armies also had the excellent leadership dha. Wagartee nama cimaa fi nama jabaa yookaan hoogganaa characterized by the better mobility and the inflexibility tactic with unitful command jechuudha. Nama gartee better monopolity gartee mobility oguniif jennu nama baay'ee hirmaachisa jechuudha. And the flexibility tactic yookaan gartee taktika yookaan flexibility fayyadamee tokkoomsee mobilize akka godhee hirmaachisee jechuudha. Namoota baay'ee lammiiwwan gartee namoota gartee tokkummaan isaanii yookaan gartee dhiigni isaanii illee gosa ta'e namoota akka Afaarii akka wanta akka Harariitii fi akka gartee Somaalee isaan kana hunda mobilize jechuun isaan kana irratti hirmaachise jechuudha. Loltoota irratti maal godhuudhaan jechuudha. Unified commander gartee Commander yookaan gartee hoggana tokkoomsaa ta'uudhaan jechuudha. As a result of the large and well equipped Christian armies was defeated in one of the most advancing engagements of the Battle of the Shumburaquree bika jennuu irratti lola Shumburaquree irra bika jennuu irratti gartee largely Christian mootummaa Christian armiidha defeated godhee moo'ee mostly gartee advanced gartee engagements of the Battle of the Shumburaquree kana irratti yookaan jajjabeeffameeti bara kanatti moo'ee gartee near present day of the Mojo bikkaarraan tana Mojo jennuun tana moggatti dhahee jechuudha. After the victory the Imam's armies made a large scale controlling of the territory of the Christian Highland kingdoms including Shawa Amara last time the moved to further north as Marbi Melesh bika jennuun jechuudha. Kana jechuun bar eega gartee Shumburaquree tana lolee booda gartee mootichi Imaamu Ahmad jennuun kan adal kun control territory daangaa mootummaa kiristaanaa ammas qabachuu ittuma fufe Shawaa fi Amaaraa fi last time move to far northern bika gartee Merib jennuun hunda qabate Merib Melesh bika jennuun hunda karaa noorzerni kana hunda qabatee ture jechuudha mootummaa kiristaanaarraa. 1935tti gartuu amma inni empires of stretched baay'ee bal'ise daangaa isaa from the Zayla Matsawwa into the coast of the including of the Ethiopian interior yookaan gartee qarqaraawota gartee galaana Itoophiyaa kana North Eertiraa hunda jechuudha Horn of Africa kana hunda hanga Zaylaatti hanga gartee Somaaliyaa kana hunda guutumatti baay'ee isaanii qabatee ture. As he penetrated deep into the Christian kingdoms Imam Ahmad established civil administration bureaucracy continued by his men and the newly recruited the pastoralists for the Christian territory. Kana jechuun bar as penetrated deep baay'ee gartee akka gaaritti keessa gadi fageenyaan mootummaa kiristaanaatii fi akkasumatti Imaamu Ahmad gartee mootummaa kiristaanaa baay'ee keessoo isaa guututti itti babal'ate. Imaamu Ahmad civil administration akkasumatti gartee bulchiinsa sivilii dhaabe yookaan gartee bureaucracy yookaan caaseeffama mootummaa jechuudha. Constituting by his men and newly recruiting the
personnel from the Christian territory. Daangaa gartee kiristaanaa kan qabate san hundarratti birookiraasii yookaan caaseeffama mootummaa irra dhaabe namoota hunda kabulchuus isaa irra godha. Kanaaf hogganaa ta'ee jechuudha bara 1535tti guutummaan guutuus xumuree jira. One of the most help fight gartee fires and during the wars was a wife of Imam Ahmad. Gartee haartii yookaan sorry jaartiin isaatis baay'ee nama gartee most helpful tan isa gargaartidha jechuudha. Baatii dilwaan baraatan jennuun jechuudha jaartiin Imam Ahmad ibn Ibrahim. She was daughter of the Muslim military dha. Commanders of the Adals known as Mahfuz nama jennuun bulchaa yookaan gartee commander yookaan hogganaa yookaan mootummaa Adal ture. Innis gartee before Imam Ahmad dura gartee nama Mahfuz jennuun kun kan Adal bulchaa ture intalti tun tasaati. She accompanied her husband through his expeditions. Garaaf gartee geroonii fi expeditionii gaggeessu isin tun isaa wajjin deemtee jechuudha. She is said to have marched even in a state of the gartee pregnancy during the which is she was unable to use of malsis jennaan jechuudha. Kanaaf isin she said to have maal goote marched even in the state baay'ee si kan gartee gargaaraa turtedha yookaan gartee pregnancy yookaan during which she was unable to use malsis yogguunii fi inni mo'achuu yookaan gartee Imam Ahmad ibn Ibrahim gartee aangoo irraa fudhatame yookaan gartee yogguunii fi inni gartee takkaa'uu nama biraatiif mootota biraarratti expeditionii gaggeessu baay'ee nama gargaaraa turtedha. Isin gartee indeed to she is gartee deliver her two son during the campaigns yogguunii fi gartee ilmaan lama dhalteefii jirti yeroonii fi bara 1530 takka hanga bara 1533 jechuudha. In Ifat and the present day of the Tigray respectively bikka jennuunitti illee jaluma deemaa jirti jechuudha. Isin gartee hoggaafa inni gartee waynaa dagaatti diusan illee wajjin jirti jechuudha. Isin onze gaafa san waraana isiitutu hogganee achi deebistee hanga gartee as dhufanii Imirnuud ibnu Alwazir kan jennuun hogganaa irra godhanii asii lamata deebianii Galaawudiyoos ajjeesan jechuudha. On the part of the Christian kingdoms is military stabk gartee set back force the regaining king Lemnadingils and retreat who finally died bara meeqaddu jechuudha. Bara 1540tti gartee fugutii fi yookaan jireenya baqattummaa gaggeessuudhaan mootummaan gartee Lemnadingil kan jennuun kun jechuudha. On the part Christian kingdomii keessatti military gartee set back force of the gartee regaining kings deebisee yookaan gartee humna waraanaa cimaa argachuu hin dandeenye mootummaan kiristaanaa kan yeroo sanii Lemnadingil kan jennuun kun retreat kan deebi'edha. Who finally gartee if duuba deebi'ee waggaa takkaaf jechuudha baqataa kan turedha jechuudha. 1529tti moo'ee miti 1540tti fugutii fi tahee hanga du'utti jechuudha. Kanaaf hiissan ilma isaa bakka bu'e kan Galaawudiyoos jennuun bara 1540 hanga 1559tti jechuudha. As candid to thrones and they continued to face the wars within the more intensive baay'ee gartee more intensively akka gaaritti waraana mootummaa Adalii fi yookaan sultaanota yookaan gartee wajjin kan baay'ee gaggeessedha. Innis conflict in Ethiopia regions began to take and the international gartee diminishes who when two gartee foreign powers is intervened for their adventure jennaan jechuudha. Kana jechuun bar galtee konfliktii keessoo Itoophiyaa kana ilaalchisuudhaan biyyoota lama kan addunyaa yookaan foreign gartee kan jennuun yookaan bartee naval powerii kan jennuun yookaan biyyoota galaanaa yookaan biyyoota humna jabduu qaban kan jennuun jechuudha. Internal diminution lamaatiitu gara gartee Horn of Africaatti dhufee jechuudha. Ottoman Turkey fi Portugal jechuudha. Those is powers where the Portugals and the Ottoman Turkey dhufe. Turkish kan jennuun jechuudha. Ottoman Turkish kan jennuun. Since the 12th century Europeans had fought the long distance trade routes from the European to Far East gartee blocked by the Ottoman Turkish. Maal jennaan jechuudha. Jalqaba gartee bara 16ffaa keessatti akkuma boqonnaa afuraffaa keessa waliin laallee turratti Ottoman Turkiin gartee bilook gootee yookaan qabattee jirti. Inland trade route yookaan karaa miilaan deemtee Faaristii deeytu qabdee jirti. Kanarraa ka'uudhaan gartee akka boqonnaa afuraffaa keessatti laalletti wal keessa gartee Faaristii dhaquudhaaf gartee Portugaaliif Spain faan Vasco da Gamaan faan akkasumatti gartee karaa barbaadaa turan siiruutii
achirraa kaaseetiiti gartee hirmaannaan isaanii wal jibbinsi isaaniitis uumamee jira. Jarri kun lamaan diinota tahanii asirratti hirmaatanii turan. Portugal mootummaa kiristaanaa deeggaruudhaaf Ottoman Turkiin sulxaanota yookaan mootummaa islaamaa deeggaruudhaaf jechuudha. The Ottoman Turkish Empire was already in control of Arab. Gartee Ottoman Turkiin tun Middle East kana kan jennuun bar duraanuu qabattee jirti. Ottoman Turkiin gartee duraanuu Egyptii fi akkasumatti gartee Middle East kan jennuun Afrikaa keessaa Egyptii fi biyyoota gartee akka Egyptii akkasuma Asia keessaas giddugala Asia kana jechuudha. Kana hunda qabattee jirti. Is also occupied areas within the part of Red Sea hunda qabattee jirti. Coast and the along the eastern coast of the Indian Ocean kana hunda qarqara bahagalaana India kana hunda qabattee jirti. Ottoman Turks was an established ni dhaabdee jechuudha yookaan power in the Red Sea irratti yookaan humna isiidha jechuudha. The Gulf of Aden and the Indian Ocean irratti maal dhaabdee jechuudha buufata achirra dhaabdee achirra daldalaa turte. After the Vasco da Gama eega gartee discovery of the direct sea route karaa daldalaa India geessu argatee booda bara 1498tti Portugalis began establishing trading along the eastern coast of Africa irrattis Portugalis gartee buufata dhaabuu eegalte. Portugalis began to establish dhaabuu eegalte jechuudha. Saa eegarte station yookaan gartee iddoo buufata along the eastern coast qarqara gartee galaana baha Afrikaa kana irratti jechuudha. Kanneen akka Swahili coast kan jennee ilaallesan jechuudha. They were also it is interested in the getting argachuudhaaf yookaan fedhii isii argachuudhaaf on the Gulf of Aden and the Red Sea coast irrattis gartee Portugalis hirmaannaa godhuu eegarte. Having noticed the movement of the diplomatic missions is between the Christian kingdoms and the Portugals and the Turkish gave to the moral military supporting Imam Muhammad dangaluu eegarte. Amma diplomaasiin yookaan hariiroon nagaa mootummaa kiristaanaatii fi akkasuma mootummaa Turkish hedduutti taasifamee jira. Turkishiin ammas humna waraanaatiin mootummaa Imam Muhammad jennuun kana gargaarte. Imam Muhammad is received Turkish 200 Muslims gartee musketeers and 10 cannons kaanonota yookaan abbaa kudhanii fi mukaan warreen gartee maal irraa fudhate jechuudha. Received Turkish 200 Muslims maskeetarii yookaan gartee qawwee abbaa 200 fi madaafa abbaa gartee meeqa kannaniif jechuudha. Kaanon yookaan madaafa abbaa 10 jechuudha. Bara 1540 jechuudha. In the main times based on the early request made by Libna Dingils. Libna Dingil namtichi jennu yookaan gartee request gaafate. Amma innis gargaarsa gaafate. Eenyu yookaan Portugal gaafachuu deema bara 1535 jechuudha. About 400 waraana 400 erganiif isaanis soldiers armed within the match course and arrived to the Christian courts jechuudha. Kan hogganaa isaaniitii wajjin jechuudha. Nama gartee komaandara ajajaa waraanaatii wajjin waraana 400 erganiif jechuudha bara 1540 takkatti. Kullachuu taateen kullachuu sappoortiin yookaan gartee gargaarsa yookaan gartee gaafachuu request irraa barbaaduun gartee mootummoota biyya alaa kanarraa hirmaannaa akka taasisan kan taasisedha jechuudha. Gara gartee Horn of Afrikaa kanarratti mootummoonni alaa gurguddoon humna jabduu qaban hirmaannaa isaanii akka biyyoota kanatti as garagalfatan kan taasisedha jechuudha. Kanaaf the armies was lead to Christians maltee waraanni gartee kiristaanaa yookaan warra Portugal kan gartee achi dhufe sun Vasco Christopher da Gama obboleessa Vasco da Gamaatiin hoogganama. The youngest sons of the Vasco da Gama obboleessa yookaan sonidha yookaan sanii yookaan gartee sanii of the Vasco da Gamaati jechuudha. Eenyuun jechuudha Christopher da Gamaati obboleessa Vasco da Gamaati jechuudha. So ilma Vasco da Gamaati jechuudha sonii jechuudha. However is Agosti bara 1542tti Christopher gartee Christians armies was defeated gartee Ofla bikka jennuutti in today southern Tigray bikka jennuutti 1542tti Kiristaana armii kana bikka Ofla jennuutti ni moo'e jechuudha. Eenyu moo'e ammaan tana mootummaa imaamaa moo'e. Eenyurraa gargaarsa Portugal kana gargaarsa wanta harkachuudhaan gargaarsa warra Turkii harkachuudhaan. In the battle about the 200 eenyu waraana kiristaanaa kan Portugalis moo'e amma Ofla bikka jennuun tanatti. In the battle about the 200 of the Portugals and their leaders Christian Vasco da Gama nama jennuun kanallee eenyu jechuudha. Christopher da Gama nama jennuun kanallee ni ajjeese jechuudha. Achirratti Imaam Muhammad. And the leaders was the behind gartee hogganaa isaanii cimaa sanillee ni ajjeese. An importance of gartee anecdote anecdote that is should be mentioned here is role of Libna Dingil's wife and the Sibyl Wongil
gartee kana jechuun yookaan importansii yookaan gartee eega gartee isaan kana moo'ate ilaala amma eega duraan mootummaa kiristaanaa moo'e mootummaa kiristaanaa mootummaa uummata warra wantaa yaammate yookaan hooggantoota yookaan gartee warra kiristaanaa kan Portugaaliin na gargaaraa jee waraana irraa fide waraana 400 Vasco da Gamaatii hojii erganiif gartee eega waraana 400 Vasco da Gamaatii hojii erganiif imaamninis isaan irratti gartee gargaarsa warra Tarkii argachuudhaan bikka oflaa jennutti eega moo'ee booda importansiin isaa jechuudha yookaan barbaachisummaan isaa akkuma duraan gartee Horn of Afrikaa qabachuudhaan gartee babal'ifachaa ture daranuu baay'ee kan cimeedha jechuudha baay'ee kan cimeedha she is said to have the akkasumatti gartee participated in the war against of Imam Muhammad baay'ee gartee participate gartee kan hirmaannaan isaa yookaan kan cimeedha Imam Muhammad bara 1542tti ittuma fufe after the success eega gartee milkaa'ee jechuudha Imam Muhammadin jechuudha confined about his army ability to replace any futures of attack by the force of the Christian kingdoms that is he sent to his allies back to home and the late of his army's campaign kana laal rakkoon bikkitti dhufe jechuudha rakkoon guddaan bikkinnitti dhufe kana laal kun olaale as eega moohee waraana isaatiin gartee uummata warra gartee Christopher Dagama hunda ajjeese Imam Muhammadin milkaa'ina argatee ture his army ability to gartee replace any futures of attacking tokkollee yookaan gartee any future amalli yookaan naqabachuuf yookaan lama danarra loluun hin danda'u mootummaan kiristaanaa waan jiru ifitti amanamummaa isaa ba'ala qotteen jechuudha he sent to alliance waliigaleetti erge back to home deebi'aa jee waraana tarkiitiin bakka deebi'aa jeen and let so his army campaign gartee isaa kanaaf bichaan bifateetiti isaanin deemaa jeen jarri ammallee hin kunne Christopher Dagamaan eega du'ee booda haaluu kana kafalachuudhaaf taa'u jira Northernuma kanatti ol kutanii gara gartee Horn of Afrikaa kanatti jechuudha. Inni ammoo gartee adeemaa jee waraana yaase. On part of the Christian gartee preparations were made to the final gartee confederations under the leadership of the Empire of Galaudius. Amma gaa waraanni amma gartee warra Portugaalii fi waraanni gartee kiristaanaa mootummaa gartee ilma limna dingil Galaudius kana gartee confederationii yookaan under the leadership jalatti walitti dhufaniiti yookaan gartee waliif galanii yookaan akkamitti mo'uu dandeenya kan jiru jechuudha waliif galanii jechuudha yeroo kanatti then Queen Mothers of Sabel Wengel tan jennuun yookaan advised the Regime empires how to prepare and the march for the battle of Wainadaga gartee Queen Mother haati yookaan Queen Mother Sabel Wengel tan jennuun tun advised tan gartee baay'ee cimsite yookaan gartee Regime empire kun yookaan empire Galaudius kun how to prepare akkamitti gartee yookaan gartee qabachuu danda'a yookaan gartee akkamitti cimsuu danda'a march for the battle of the Wainadaga irratti akka isiin gartee mootu keessatti nama gumaacha godheedha due to the limited source of the monarchies employed hit and run gartee strategy lolu eegale jechuudha due to the limited resource gartee limited resource yookaan gartee qabeenya gahaa ta'e waan hin qabneef yeroo kanatti monarkichi maal lolaa ture lolli isaa hit and run dha'ee fiiguudha jechuudha strategy isaa jechuudha hidhaa hifiiga jechuudha waraana several affected of Imam's armies gartee baay'ee waraana Imaamu armii keessatti gumaacha guddaa tan gooteef tanaa jechuudha qawween tana isiin tun akkamitti dhawaa qabdeen jetteen taaktika dhawaati fiigaa jetteen dhufanii dafanii waraana Imaamu Ahmad baay'ee isaanii jalaa rukutanii kutan fiigaa kutan dura dhaabbatanii lolan jechuudha maaliif humna qixa isaa hin qaban waan taateef yeroo sanitti jechuudha taaktika kana fayyadamuudhaan Imaamu Ahmad armies could not use of its province of equally easily gartee mobilize baay'ee bakka Imaamu Ahmad kana booda waraana isaa sochoosuu hin dandeenye jechuudha sirritti haala dandeenye because they did not know where the attack yeroo kana dhaame yeroo kasan attack ta'e hin beeku maali jarri dhufeetuma osuma isaan firaa quban qabne dik godheetuma kuta hit and run godheetuma kuta jechuudha kanaaf yeroo kana dhaame yeroo kana san dhaameen beeku for the February bara 1525 bara 1543tti while Imam Ahmad is encamped and near of Lake Tana bikka jennutti waraana gaggeessanii he was attacked and killed qabamee ajjeefame after fears of the fighting of the battle of the Wainadaga bikka jennutti qabameeti ajjeefame jechuudha soon after the battle of the gartee Galaudius was confined at the mobility and his armies were loyal to him gartee kana booda gana yeroo dhiyootti maal godhe Galaudius eega imaama ofirraa ajjeese gana maali wanni takkallee wayafte gana hogganaan cimaan ta'e gana adalis bikka deebite jechuudha confined to mobile baay'ee isaa waraana isaa sochoosuudhaan armiin isaa loyal
to him baay'ee waraanota isaatiif amanamaa ta'e kan turedha. As a result kanarraa ka'uudhaan the king is restored bikkatti deebise yookaan gartee position yookaan aangoo isaa tan duraan gartee abbaa isaa Lebna Dingil sanirratti gartee irraa fudhatamte shumburaa quree irratti gartee baay'ee isaa Imaam Muhammad irra lolaa ture position isaa bikkatti deebise almost all the northern and the central plateau bikka jennuutti northern fi central plateau deebise jechuudha. Muslims is communities in the highland submitted Galaudios gartee Muslim communities gartee eenyu hojii waliigaluu eegalan gara amma Galaudios hojii waliigaluu eegalan. He was tolerant gartee towards them promoted national gartee conciliations and the development rival smooth rotational within the Muslim world. Amma gartee Imaam Muhammad malee Musliimoonni sultaanonni baay'een kan jiran yeroo sanitti waliigaluu eegalan. Amma gara Imaamni Muhammad harkani gara eenyu hojii waliigaluu eegalan. wanta wajin Galaudios wajin baay'ee isaanii walii galuu eegalan jechuudha. Developed a rival smoothing yookaan relationship guddaa isaanii wajjin uumamee ture. Beside Galaudios restored many of pre yookaan gartee bara 1520 duratti kan jiran daangaawwan mootummaa kiristaanaatii fi warra gibira isaaf kafalaa turan san hunda tributary regionii ideeffate. The king's attempt to nuyaale to reconciliations the state of Syria's company it is different area company Chow and garte Chawa yookaan garte regiment kan jennu jechuudha. In the border state irratti garte waraana attempt of the reconciliations garte deeffachuu barbaade cimuu aangoo cimtuu isaa tan mootummaa kiristaanaa tan duraanii deeffachuu barbaade. State Syria's company different yookaan garte waraana adda addaa uumuudhaan yookaan kaampaanii yookaan regimentii adda addaa uumuudhaan eeriyaa duraan abbaa isaarraa fudhatamee ture san deeffachuu barbaade. By the early 1550 jechuudha jalqabatti Galaudios had establishing strong Christian waraana kiristaanaa cimaa jaare. However ta'ullee controlling the Muslim dominating area not easily attack. Musliimoota garuu karaa san jiran baay'ee isaanii immoo easily attack salphatti qabachuu hin dandeenye. Kanaaf the growing is a challenge to the Christian states. Guddachuun gartee rakkoon gartee mootummaa Christian stateidha jechuudha. Challenging come from the retreated soldiers of the Sultanate of Adils Ottoman Turkish is justice interruled and the Oromo that is advanced into the center. Kana jechuun maal jechuudha? Rakkoo challenge mootummaa kiristaanaatti yeroo kanatti kan ta'e ture mootummaa Adal caalaa jechuudha. Retreated baay'ee rakkoo isaanii irra kan fidaa ture Sultanate of Adals fi Ottoman Turkish justice interruled of Oromo that is advanced into the center. Oromo yookaan gartee mootummaa Oromoodha baay'ee yookaan gartee movementii yookaan population Oromoodha yeroo kanatti guddachaa dhufe after the days of Imam Muhammad. Keessattuu eega Imam Muhammad ibn Ibrahim du'e movementiin Oromoodha baay'ee gartee kan guddachaa dhufedha. Kanaaf gartee challenging kiristaanaa come to from the treating soldiers of the Sultanate of Adal. Mootummaa Sultanate of Adalinis irratti ta'a. Ottoman Turkiinis yeroo kana gartee Northern Africa kana yookaan hin dhiifne ammallee as keessaa yoo mootummaan gartee Imam Muhammad deemaa jeenillee Northern gartee Ridsii kanarra dhuma jirti. Isaanii fi Oromoonis rakkoo guddaa itti ta'anii turanii jechuudha. Baay'ee keessaafu Oromoodhaatu jechuudha yeroo kanatti. Under the leadership of Nur ibn al-Wazir namni jennuun Nur ibn al-Wazir ibn Majid kan jennuun Mujahid kan jennuun Imam Adali eega gartee Imam Muhammad ibn Ibrahim du'ee booda jechuudha. Was ready to wage war against Christian kingdom godhuu kan itti fufe tokko isa. In the 15 gartee 59 the force of Emir Nur confined Galaudios and killed gartee Galaudios illee kan Imam Muhammad ibn Ibrahim ajjeesillee namni ajjeese nama bikka isaa bu'e Imam Ibrahim Imam Ahmad ibn Ibrahim namni bakka bu'e Imam gartee al-Mujahid yookaan al-Wazir kan jennu kana jechuudha. Al-Wazir Mujahid kan jennu kanaatiitu ajjeese jechuudha. Bara 15 gartee 59 hanga 15 69tti obboleessa isaa Galaudios kan bakka bu'e Minaasi jechuudha. Who succeeded Galaudios defeated the Turkish force and the reclaimed territorial on the coast of including Debrawa. Kanaaf who is succeeded Milkai Galaudios defeated Nimoy Turkish forces waraana Turkey akkasumas reclaimed to territory on the coast of the including Dabrawa bika jennuun tanas northern part irra waraana Turkey xiqqoo ofirraa oloofe moo'ee jechuudha. However ta'ullee in the early bara 1560tti Yishaq is revolted ni fincile isarratti jechuudha. Alliance within the Turkish against gartee Turkish wajji waligaleeti alliance waligalee irra fincile eegale. Namtichi Yishaq jennuun kan yeroo san qarqara galaana
koostii yookaan riidsii bulchu tokko jechuudha. Kanaaf Sarsaningilii jira yeroo sanitti. Sarsaningilii mootichi bara 1563 hanga 1598 dhufe kun had to gartee define and the Turkish while fighting with the Agaw gartee Gumuzii fi Beet Israa'el gartee Sidaamaa Inaariyaa fi Oromoo hundaa wajjin yeroo kanatti defeat godhee kan moo'ee ture jechuudha. Laala biyyoota inni moo'e Tarkii ni moo'e, Agaw ni moo'e, Gumuz ni moo'e, Beet Sidaamaa, Inaariyaa fi Oromoo illee moo'ee ture jechuudha. The emperor was a march of another defeat of the Turkish forces and restored territories. Turkish moo'eeti yeroo sanitti gara northern kanarraa firraa oofe jechuudha daangaa isaarraa. The Muslim Christian conflict the result in the several consequences dha. Muslim mootummaan muslimaa kun gartee muslimaa fi conflict mootummaa muslimaatii fi gartee Muslim and Christian conflicting kun several yookaan consequences dhiibbaa guddaa fide. One of the most obsessed gartee was hate human and material badiinsa yookaan gartee dhabamuu yookaan rakkoo qabeenya uumamaatii fi meeshaawwaniiti fidee jechuudha yeroo kanatti jechuudha. Kanaaf it is also gartee evident that both of Muslim sultanate fi akkasumatti gartee isaan lachuutu jechuudha. Kiristaanaa fi Muslimnis akka dadhaban lola dheeraa keessa turan waan taateef waggaa 200 jechuudha. Thereby paved them way for the easy penetrations and successfully Oromo population movement. Dadhabinsi isaanii kun Oromoodhaaf karaa bane yookaan babal'achuu Oromootiif akka isaan easily gartee penetration successfully movement isaanii sochii isaanii bakka hunda akka qabatan kan isaan taasisedha. On the positive side karaa gartee positiiviitiin ammoo it is should restricted gortaan restated yookaan gartee that is wars had arguably is result in the cultural interactions among the peoples of Ethiopia. Karaa positiiviitiin yogguuniif ilaalu bu'aa isaan yookaan gartee waraana kanarraa dhufe jechuudha. Yookaan wal dhufuu yookaan hawaasummaa fi gartee diinagdee amantaa wal baruu hawaasummaadhaan wal baruu ikoonomiidhaan wal baruu kaalchariidhaan wal baruu uummanni walitti kontaaktii uummata irratti fidee jechuudha karaa positiiviidhaan lolli kun hogguuniif ilaalle. Languagistic religious interaction yookaan wal fudhannaan akkasumas combined by the intermarriage walirraa fuudhuu fi walitti kennuun peoples of the variation culture uummanni aadaa adda addaa qabu. Where one of the manifestations in the long history of Ethiopia and the Horn of Africa keessatti wanta yeroo dheeraadhaaf gumaacha guddaa godhee ture. Kanaaf compositions dorgommii yookaan supremacy yookaan gartee olaantummaa karaa daldalaa irratti barbaaduudha. Endazii akkasumas Indian Oceans between the Portugal fi Ottoman Turkey dha. Gave to the yookaan gartee Poland conflict between Christian Island Kingdoms and Muslim gartee principalities global diminution keessatti yookaan gartee biyyoota gurguddoo addunyaatii wajjin akka gartee mootummaan kiristaanaatii fi mootummaan muslimaa gartee akka isaan competition yookaan dorgommii keessa akka galan kan godheedha jechuudha. Isaanis yeroo san karaa daldalaa yookaan isaanis wanni isaan barbaadan maal jechuudha. Wannummaan gartee isaanummaan barbaadan Ottoman Turkey fi gartee Portugalin amantaadhaaf gargaaru osoo hin ta'in gartee gubbarratti amantaa fakkaatu malee isaanis karaa daldalaa dhuunfachuu barbaadanii jechuudha. Riidsiidhaa fi gartee Indian Oceanidha barbaadanii jechuudha. Part from the hostile relationship wider socio economic gidduutti hariiroo wal fudhannaa hawaasummaa aadaa economicsiidha jechuudha. Economiidha cultureidha aadaa interactions were between Christian Island Kingdom wal fudhannaa mootummaa kiristaanaatii fi muslimaa as early period of trades continued major challenge of the social integration wal fudhannaan haala agartee soosho hawaasummaadha baay'ee kan cimee dhagguuniif waraana kan keessatti jechuudha. Hogguu uummata kana qabate uummanni muslimaa achi qubata. Hogguu Kiristaanaa Island Kingdomiin mootummaa kiristaanaa qabse achi dhufan wal fudhannaan isaanii fide jechuudha kun. Also it had a long been source of the friendship akka uumamu yookaan gartee hariiroon saayibummaadha. Interactionin interdependence walirratti hirkachuun conflicts among the religious state keessattis baay'ee gumaa guddaa godhe. The long distance trade karaan daldalaa kun local market served as the course of the area is social trade taate turte. This is the difference ecological between Muslim sultanates and the Christian kingdoms is created economic interest interdependence uume jira. Gartee isaan jidduutti akka walaluun kun economic interdependence eeguuniif jennu walirratti hirkachuun gartee economiidhaa dhufee jira jechuudha. Dantaa ifiitiif namoota walirratti hirkachuu within the strength kan cimseedha. Haala hawaasummaa fi haala economicsiidha yookaan economic bandage kan jennuun
baay'ee kan guddiseetudha. Merchants daldaltoonni of the two regions naannoo lamaan musliimaa fi kiristaanaatis often moving from the highlands to the coast gartee vice versa wal jijjiiraadhaan yookaan gartee isaa isa deeman jechuudha. Lafoota ol ka'oo Itoophiyaa irraa koostii yookaan gartee qarqara galaanaatti deemanii daldala gaggeessan. The social gartee social linkage walitti hidhamnaa hawaasaa dhufe kana keessatti where the strength ni cimse through the social gartee caravan merchant daldaltoonni guruppiidhaan akka deemanii daldalan the religious spirit babal'ina amantaa fidanii those is interactions wal fudhannaa fi interdependency of economic social cultural and political spheres lies foundations of the modern Ethiopian akka uumamtu kan godheedha jechuudha. Laala amma wanni ati ilaallachuu qabdu jechuudha. This is the one of the primary cause of the result of modern Ethiopian foundation idhaaf kan bu'aa qabudha jechuudha. Gartee waan ajaa'ibaati kun laalama gartee Itoophiyaan moderniidha milikiitu tokkoomse maarree jaamaa miti san dura gartee walitti makamuun hawaasa yookaan walitti dhufuun tokkoomuun cimuun wal keessa yaa'uun daldalan wal loluun walitti irratti hirkachuun hawaasummaadhaa kun bu'uura yookaan gartee foundationii moderni Itoophiyaan akka uumamtuudhaaf bu'aa guddaa godhee jechuudha. The interactions of the interdependence of economic, social, cultural, political spheres is lie the foundations of the modern Ethiopian foundation of the modern Ethiopiaatiif gumaacha guddaa qaba wanti kun jechuudha. Kanatti aansee immoo kan jiru the political and the social economic conditions of the southern and the central state in Ethiopia kan jiru kana jechuudha. Laalama politikaalii haala hawaasummaa isaanii ilaala. In the socio economic haala dinagdee isaanii and the conditions harkee of the southern itti warreen jiranii fi central itti warreen jiran baay'ee isaanii as keessatti waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf thank you barattoota kiyya isiniin jaaladha. Yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessaadha. Ammas akkuma gartee haala kanatti aanuun paartii sadaffaa hanga qabannee dhufnu galatoomaan isiniin jara. I love you.